Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa sagantaa isaa torbanitti yeroo tokko dilbata galgala keessaa akka lakkoofsa Oromootti sa'a 7 hanga 7:00 akka lakkoofsa Habashaatti ammoo sa'a 1 hanga 1:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 16 kiloheerzii 17,850 isiniif dabarsu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walaba sirna dimookiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Harri guyyaan dilbataa adoolessa 9 barri bara 2017 kunoogaa humaan faroon qajeelchinaan sagantaa keenya guyyaa har'aanis oduu qophii addaaf dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa qabannee dhiyaanneerra. Waajjira poolisii keessatti sababa maaliif qabanii akka isaan jiran isaan hin beekanii maatiin hin beekanii gara nama 10 kan ta'an ammayyuu mana adabaa keessatti jiru jechuudha. Sagaleen olitti dhageessan odeeffannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa bilbilaan walitti qabanne keessaa kan fudhatamedha. Innis qaama oduu keessatti isiniif dhiyaata. Nagaas hin daganne gagabbooyyuu ilmaan ayyaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo. Turtiin keessan nu faana haa ta'uun afeerraa keenya keessummeessuun kan isin faana turu immoo hantiiqii dhugaa isaati. Amma kan asaanuu oduudha hanaa dhufu. Oduu har'aa kan isin dhageessif an falmattuu lammiiti ashamaa. Tibba kana basaastonnii fi tikoonni mootummaa koloneeffataa wayyaanee lakkoofsaan danuu ta'an jila pirezidaantii OPDO Lammaa Magarsaan durfamu hordofuun gara magaalota godina Harargee Bahaa garaagaraatti kan bobbaafamanii jiran ta'uun dhaga'ameetii jira. Haaluma kanaan yeroo ammaatti basaastonni mootummaa wayyaanee jila Lammaa Magarsaan durfamu hordofuun magaalaa Dirree Dawaa seenanii jiran namoota danuu achuma magaalaa Dirree Dawaa keessaa ukkaamsuun achi buutee isaanii dhabamsiisaa kan jiran ta'uu himan jiraattonni magaalaa Dirree Dawaa. Buliin bakkoo dabalata qaba. Erga obbo Lammaan Magarsaa gara Harargee Bahaatti uummata sossobuuf imalanii booda nageenyi uummata Oromoo godina Harargee Bahaa magaalaa Dirree Dawaa haalaan hammaachaa jira. Mootummaan abbaa irree wayyaanes uummata magaalaa keessaa reebuu fiduu itti fufee kan jiru yoo ta'u basaastota isaas gandoota magaalaa keessa bobbaasuun namoota quuqama Oromummaa dubbatan hordofuun galgala humnoonni waraana mootummaa manatti itti seenuun barattootaa fi uummata hedduu hidhaa keessatti dararaa akka jiruu fi erga obbo Lammaan Magarsaa magaalaa Dirree Dawaa dhufellee namni ajjeefame jira kan jedhu dargaggeessa godina Harargee Ba'aa magaalaa Dirree Dawaa irraa dubbatu kana. Nama amma ganda keessatti basaasaa heddummaate yeroo ammaa keessatti namoota beekamne bifa adda addaatiin dhufanii waa'ee Oromummaa kana ganda keessatti deemanii haasa'an jechuudha. Namoota waan akkasii haasa'an mana seenaniituma halkan baasanii hojjetan. Akkasuma naannoo adda addaatti uummanni hanga ammaa barattoonni mana isaanii cabsanii halkan hidhamaa jiran ijoolleen hanga ammaatti naannoo adda addaatti namni ajjeefamaa jira yeroo ammaa kana osoo inni jiru jechuudha. Oduu keenya itti aanuun magaalota godina Wallagga Lixaa kanneen akka Qilxukaarraa, Guurii, Najjoo, Gimbii, Mandii fi kanneen biroo keessattis dararaan qaamota mootummaa koloneeffataa wayyaaneen dargaggoota irratti raawwatamu akkaan hammaachuun gabaafameetii jira. Haaluma kanaan hidhaa dhaanichaa fi sakkatta'insa qaamota wayyaaneen irratti raawwatama dhiyeessaa gara giddugala Oromiyaa fi aanota ollaatti baqachaa kan jiran ta'uu odeeffannoo maddeen keenyarraa arganneen beekuun yoo danda'amu. Dargaggoonni magaalaa Mandii danuun ammoo mana hidhaa keessatti kan argaman ta'uu fi barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Mandii muraasni ammoo barattoota mormiif kakaaftan jedhamuun ragaan qabxii barnootaa kan xumura barnootaa darbee akka hin kennamneef qaamota mootummaa wayyaaneen dhorgamuu kan himan dargaggoota aanaa mana Sibuuti. Hawwiin Gadaa dabalata qabdi. Mootummaan koloneeffataan wayyaanee har'as akkuma amala isaa dargaggoota Oromoo adamsuun mana hidhaatti darbatuun itti fufee jiru.
Magaalota godina Wallagga lixaa garaagaraa keessatti gochaan kun kan jabaatee jiru ta'uu kan hime dargaggoonni magaalaa Mandii. Dargaggoonni danuun magaalicha irraa baqachuun gariin ammoo mana hidhaa keessa jiraachuu fi barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Mandii muraasnis mormiif barattoota kakaaftan jedhamuun kaardii ragaa qabxii isaanii akkan arganne qaamota mootummaa wayyaaneen dhorkamuu akkasitti himuun dubbii isaanii eegale dargaggoon magaalaa Mandii irraa odeeffannoo nuuf kenne kun. Barataan barumsa isaarraa ari'amaa jira. Magaalaa Mandii keessaa dubbii kaastan jedhamanii kanaan dura kan yaadni isaanirra jiru. Kaardii mana barnootaati kutaatti darban illee raawwatamaa jiru. Asuma kan nuti ijaan arguutti jiru illee. Barattoonni kun maal gootan jedhamaniiti kan isaanii kaardii dhoowwatamanii agam immoo ta'u lakkoofsi isaanii laata? Barattoota maqaa isaanii maqaa abbaa isaanii wajjin qulqulleeffatiin jirudha malee kan baqatanii biyyaa ba'anii jiran kaardii mana barumsaa isaanii illee fudhatiin jiran hedduutu jiru. Amma Finfinneetti kan badanii aanaa Wallaa jirutti kan babbadanii jiran kanaan dura biikaasuu sochii qeerroo keessa jirtu kan jedhaman hedduutu jiru kan mana barumsaarra ari'atamanii jiran. Amma immoo waajjira poolisii keessa sababa maaliif hidhamanii akka isaan jiran isaan iyyuu hin beekanii maatiin hin beekanii gara nama 10 kan ta'an ammayyuu mana adabaa magaalaa Mandii keessa jiru jechuudha. Guyyoota gabaa guyyoota namni jedhan ammayyuu taanaan humna kan akka ta'e humna wayyaa raayyaa biyyaa kan uffatan reeffiidhaan meeshaa isaanii guutummaa guutuutti qabatanii magaalaa keessa naanna'u garuu odeeffannoo maalii akka qabanii maaliif akka isaan naanna'an hin beekamu uummata sodaachisuudha malee hojiin isaanii ammayyuu sa'aatii 3-4 achi ammayyuu magaalaa keessa deemuun namni yoo hidhame halkan deemu taanaan haalli nageenyaa tasgabba'aan tokko hin jiru. Godina Shawaa Lixaatti daandiin Gincii gara aanaa Gindabarat geessu caccabuun himaltoonnis rakkoo guddaaf saaxilamanii kan jiran ta'uun himameetii jira. Daandiin aanaa Gincii gara aanaa Gindabarat geessu kun dheerinni isaa kiiloomeetirii 18 yoo ta'u, daandiin kun caccabuu isaan dura konkolaataan deemsa sa'a tokkoo fi cinaa kan deemsisaa ture yoo ta'u, yeroo ammaatti garuu sa'a 4 kan deemsisaa jiru ta'uu kan himan jiraattota. Gabaasa guutuu oduu kanaa Bulii Bakkootu dhiyeessa. Godina Shawaa Lixaa keessatti obbo Lammaan Magarsaa akkuma baratame uummata gowwoomsuuf dhagaa bu'uuraa kan ka'aa turan yoo ta'u, hojiin isaa garuu amma ammaatti wanti eegalame kan hin jiraannee fi kana duras dhagaan bu'uuraa akkuma kaa'amaa turetti waggaa 10 ol lakkoofsisee jiraachuun dhaga'ameera. Haaluma kanaan dhagaan bu'uuraa daandii konkolaataa Gincii irraa gara aanaa Jalduu Abuna Gindabarat geessu akka hojjetamuuf dhagaan bu'uuraa kan kaa'amee ture har'a suphamuu dhabuudhaan rakkoo guddaa ta'aa jira. Haa ta'u malee daandiin kiiloomeetira 18 fagaatu kun suphamuu dhabuu irraa kan ka'e har'a konkolaataan sa'a 4 ol irra deemaa jira kan jedhu jiraataa godina Shawaa Lixaa irraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himu kana. Daandiin Gincii gara aanaa Jalduu Abuna Gindabaratitti dhagaan bu'uuraa kaa'ame kun suphama ture sila. Amma suphaan isaa cicciteera asfaaltii gara jedhaniiru konkolaataan sa'aatii 4 deemu. Amma Jalduu magaalaa Goojjoo ka'uuf duratti sa'aatii 1 walakkaa kan deemu. Ciccitee suphaan isaa illee badeera jechaadha. Gincii kaasee amma Jalduutti kiiloomeetira 18 lafan kiiloomeetira 18 sa'aatii 4 konkolaataan sadarkaa tokkoffaadha jedhame sa'aatii 4 deemaadha jechaadha. Ciccitee asitti namni humna sadaachaa kan deemaa jiru. Asfaaltiitu kana jedhama. Dhagaan bu'uuraa kaa'ameera. Dhagaan bu'uuraa sun kaa'amuu fi yeroo akkanaatti eegala waan jedhamiin ala wanti kana dura eegale homtuu hin jiru wanti ijaan mul'atu tokkollee hin jiru. Tajaajilli kaffaltiin uummanni kaffalu taaksiin uummanni baasu gibirri uummanni baasu lafa gabaatti lafa daldalaatti inni qotate yeroo qotatu wanti uummata kanarraa funaanamuuf wanti uummata kana tajaajilu akkasumallee kan waliin jinnedha. Garuu wanti eegale tokko jedhee wanti eegale kanatti amma ammaatti wanti argee hin jiru namni waan beeku jechaadha. Garuu yeroo inni gabatee yeroo isaanitti eegalan yoom akka ta'e wanti beekamu hin jiru wanti suphame tokkollee hin jiru jechaadha. Piroojeektii tokko dhagaa bu'uuraa kaa'u waggaa 7 waggaa 8 waggaa 9 waggaa 10 fudhata. Kun waanuma jiru ka'aadhuma turanii wanti isaan kan tokko waggaa meeqa fudhata jechaadha. Wanti dafee xumuramee uummata tajaajila kennaa jiru hin jiru. Kanadhaan isaan jibbisiisaa ture duras. Oduu keenya dhumaatiin Pireezidaantiin Opiidiyoo Lammaan Magarsaa erga gaafa aangootti dhufee jechoota filatee uummata gowwoomsuuf tattaafatuun ala hanga ammaatti waan jedhe tokkoyyuu hojiitti hiikee kan hin beekne ta'uun himameetii jira. Mootummaan wayyaanee yeroo mormiin uummata muddu rakkoo bulchiinsa gaarii jechuun miseensota Opiidiyoo keessaa warreen muuxannoo sobaa kanneen durarraa qaban fuutee muudaa akkuma turte ammas Lammaan Magarsaa ol baafatu yoo himamu Lammaan Magarsaa kan Abbaa Duulaa fi Muktaar Kadir irraa adda godhu muuxannoo sobaa jechoota filatamoo fayyadamuu isaati malee
Isaan cuftuu ija bitaaf mirgaa ta'uu kan himan jiraattota godina garaagaraarraa yaada isaanii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennani. Sabaloo Kadir waan qindeeffate qaba. Lammaa Magarsaa afaan deema dibatee summii garatti awwaallatee ergama wayyaaneen itti laatte qabatee arraba qofaan jechoota sobaa kukkuulee qabsoo uummanni Oromoo biyya isaanii walaboomsuu fi mataa isaanis bilisoomsuuf godhaa jiran gufachiisuuf eegata tarkaanfii isaa jalqabee bubbuleeti jira. Haa ta'u malee shira sobaa ergama wayyaaniin itti laatte kana qabatee hanga barbaade jecha isaa bareeffatee afuufuun isaa deemsa qabsoo Oromoo if duuba hin deebisu kan jedhan qeerroowwan Oromoo Oromiyaa kutaa garaagaraa irraa yaada raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatiif kennani. Qeerroowwan yaada isaanii nuuf laatan keessaa qeerroon giddugala Oromiyaa irraa yaada isaa nuuf qoode tokko akkas jechuun nutti himuu jalqabe. Arrabaan haasa'u yoo ta'e malee jijjiiramni jiru homtuu hin jiru. Afacolummaadhaan kan jirri wal shakane malee gochaa wanti lafarratti mul'atu tasuma kan hin jirre ta'uu fi keessumattuu uummata sadarkaa gadaanutti uummata haasaa qofa laalee haasaatti amanu qofa fudhatanii umurii gita bittaa dheereffachuurraan kanas wanti addatti uummata kana gargaaruudhaaf yookaan immoo tajaajilli kennamuuf waan tokkollee kan hin jirre ta'uu namni kamuu ni beeka. Dhaggeeffattoota keenya kabajamu gaafiif deebiin qeerroowwan Oromiyaa kutaa garaagaraa irraa dubbifne guutuun oduu booda qophii keenya addaa keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a. Hordofuu hin dagatina. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma ture. Qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Oduu keenya guyyaa irraa kan nu dhageessifte falmattu lammii galatoonfachaa walleedhuma eegalle kanaan ammoo ceekaa wal baasaa gara qophii keenya addaa guyyaa irraatti waliin tarkaanfanna. Ammas turtiin keessan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waliin haa ta'u.
koloneeffataan mootummaa wayyaanee wayita warraa'isi ummata Oromoo itti cimu mar tooftaaf mala ifiin baraaru kan adda addaa diriirsee OPDO ergachuuf kalaqetti fayyadamuun adeemsa qabsoo Oromoo gufachiisaa turuun isaa akkuma yaadatamu ammas hiddi isaa warraa'isaa fi qabsoo ummataatiin cicciramee aangoo irraa fonqoluuf dhiyaannaan tooftaa shiraa adda addaa xaxee diriirsuun hidda isaa cimsachuuf tattaafachaati jira. Arrallee wayyaaneen haaluma dursaniin OPDO qaruun ummatatti bobbaasee umrii kolonummaa isaa dheereeffachuudhaaf aangoota OPDO warra afaan damma dibatanii mala summiitiin gabrummaa ummata Oromoo gubbaa tursiisuuf arraba qaratanii sossoo'an kan akka Lammaa Magarsaa ummata keessa gabbobbaasuun adeemsa injifannoo Oromoo milkaa'aa jiru kaamsuu fi qancarsuuf akkuma dura arraas wixxifachaa jira. OPDO ummanni Oromoo harkaaf dhageettii jibbee ifirraa tufe malaan sabboontootaa fi quuqamtoota fakkeessee Oromoo keessatti deebisuuf yaalii addaa godhaa jira. Adeemsa wayyaaneen OPDO akka Lammaa Magarsaa ummata keessa bobbaasuun ifee waluuf godhaa jirtuu fi akkaataa Lammaa Magarsaa jechoota tottolfatee gaarii fakkeessuun ummata Oromootti bobbaa jiru kanarratti jiraattoota Oromiyaa kutaa adda addaa irraa bilbilaan dubbifnee yaada isaanii walitti qabanneeti jirra. Jalqaba irratti qeerroon lixa Oromiyaa irraa yaada isaan nuuf kenne tokko akkana jechuun dubbii isaa jalqabe. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e ammayyuu darbaa dabarsii walitti kennanii wal fakkaatota isaaniitti dabarsuutti jiru. Garuu kan Lammaa Magarsaa kun yoo dhugaa dubbachuudhaaf namni kun pirezidaantii mootummaa naannoo tokkoo osoo hin taane namni tokkoyyuu yoo waa'ee daba mootummaa haasa'e yookaan immoo ajajaa mootummaan uummata irratti raawwatu yoo kan inni dubbatu isheen deeggarsaa gidduuttidha kan inni mana adabaa seenu. Namni kun garuu pirezidaantii mootummaa keessee jiru uummata gowwoomsuudhaaf yookaan shira wayyaaneen itti uummata tasgabbeessuuf kaatee yoo ta'e iyyuu qofa jannatiisuu hin dandeenye shira mootummaa wayyaanee ittiin uummata Oromoo afaan faajjessuudhaaf Lammaa Magarsaadhaan as ta'edha malee Lammaa Magarsaa akkamittidha otoo pirezidaantii keessee jiru dhaaba sana hoogganuu mootummaa arrabsuuf aangoo hin qabu. Pirezidaantii osoo hin taane namni tokkoyyuu gadi bu'ee ganda keessatti yoo waa'ee ajajaa mootummaan dubbatu dhagahame ammadha kan inni mana adabaa seenu. Inni kun shira wayyaanee ittiin gowwoomuu hin qabdanii jedhan akka hojjetu. Egaa haasaanni haasaa ture kun tuttureera yeroo weerartoonni naannoo Sumaalee, naannoo Harar akkasumas Arsii, Boorana, Gujii keessaa haadhaa turanii daangaan keenya hin kabajamaa humna itti bobbaafne rukunnee deebifnaa wantoota akkas akkasii jedhaa ture. Garuu ammayyuu uummatni Oromoo naannoo adda addaa jiru dhaamaa jira, du'aa jira. Lammaan immoo gammaatti lola isaa kana oofaadhuma jira. Wantoota inni nan godha jedhee agammaatti hin godhamin kan ol bira qabdeemee attamitti ilaalta? Namni kun utuu dhuguma mirga uummata Oromoodhaaf akka jiru kanatti dhuguma dhaabbatee dubbachaa jira osoo ta'e haga ganda gadi bu'uutti dhiisee achi gubbaa irraatii kaasee hooggantoota siyaasa Oromoo kana warra Obbo Baqqalaa Garbaa, Dooktar Mararaa kana mana hidhaatii baase. Garuu haasaan isaa kun olola wayyaanee ergama wayyaanee isa guddicha kan qabatee deemaa jiru mootummaa guutuutti pirezidaantota mootummaa naannoo Oromiyaa bulchaa turan dinagdeen irraa kaasee kan ergama hamaa qabatee deemaa jiru tokko Lammaa kanadha. Maaliif yoo jette warri isaan kan inni dhufee jiru amma poolisota Oromiyaa yeroo deemee eebbisiisu ani isin uummata keessaniif dhaabanne maal kan inni jedhee odeessu kun mootummaa wayyaanee ittiin bittaa ishee dheereffachuuf jecha Lammaa as baastee haasaa kana haasofsiisaa jirti malee mootummaa arrabsaa jira. Mootummaa federaalaa bakka deemutti abaaraa deemaa jira. Kun immoo pirezidaantiin tokko gaafa mootummaa abaaru dhaabatee mootummaa isa kamtu isa ilaalan kun ergama diinaati kan inni galmaan gaa jiru malee waan uummata Oromoof arrabaan wanti inni buuse darbu tokko iyyuu hin jiru. Oromoo taanaan hidhamaa jiru, reebamaa jiru, du'aa jiru ammayyuu. OPDO'n uummata Oromoo irraa rakkoo furuuf aangoo fi humnaas hin qabdu. Yoo kan aangoo jecha gara gochaatti ittiin jijjiiran qabaate Lammaa Magarsaa soba tuuluu dhiisee hunda dura hidhamtoota siyaasaa badii malee mana hidhaatti ugguramanii murtii malee beellama dhumii hin qabneen dararamaa jiran kana mana hidhaatii haa baasu. Sanarraa kan hafe soba isaanii bara baraan walirratti ol tuulan kana uummanni Oromoo baree jira. Kan jiru jiraataa jiddugala Oromiyaa irraa yaadanuuf laate tokko. Namni mirga isaatiif yoo dubbatee mirga uummata kanaaf yoo dubbatee hidhaman du'a. Haa ta'u malee immoo tumayya akka inni raawwatan ta'ee yakki isaanii kun karaa mana murtiitiin akkattamatti qulqullaa'uu qabu beellama gara beellamatti jijjiirama jechuudha. Kun immoo erga akkaataa isaan haasaa jiraniin
uummata miseenan mana qabannee maaliif gudeen nu lafa haasaa kan jiran tokkotu natti dhaga'ama. Uummata Oromootiin quuqama erga ta'e jarri kun waan addaan goone uummanni kun fayyadamaa ta'uu qaba. Uummata kanaa kabajamuu qaba kan jedhan. Kanaaf uummata kanaaf otoo baasee waan guddaa ture. Garuu itti gaafatamne aangoosaa callisee achuma irra taa'uudhaaf kan ajajamee hojjechuudhaaf. Kana akkaataan itti himan nama dhiba. Waan inni dhiisee waan nama agarru jiru tokko tokkotti uummata Oromoo tokko bakka bu'ee murtee mataa isaa qofatti himuu danda'a ta'e jara kana baasee karaa dimokiraasii dhugaatiin gaggeessuu danda'a. Fuudhanii ofiisaan harka isaanii dhimmachi bira waan ta'eef uumaa aangoon harkaa akka hin jirretti natti ilaalama maaliif kun beekamaadha garri ofiisaaniitiin akka okkidee ijaaranii hojjechiisaa jiran waan beekamuuf kun sana ta'anatti fakkaata naan gama kote. Dhuma irrattis waa'ee Lammaa Magarsaa ilaalchisee qeerroon baha Oromiyaa irraa yaada nuuf laate tokko hanga ammaa wanti Lammaa Magarsaa afaan mi'eeffatee xibaaraa ture marti akka hojiirra hin oolinii fi jecha bira akka hin dabrin akkana jechuun nutti hime. Wanni lammaan dubbate hanga ammaatti wanni hojiitti hiikamee jiru olola afaanii of malee jijjiirama takkaayyuu hin agarre jechuudha nuti hanga ammaatti haasawaa afaanii qofa. Iyyuu haayilli uummata keenya salphi jiru naanni Somaaleeti dhaabuu baatan humna keenyaan kaafnaa uummata kan ofirraa dhoorkinaa jechuu ture. Humna inni dhoorkeen sun hin jiru ammallee uummata keenya akkasumatti doorsisuu jira iyyuu haayilli Somaaleedha jechuudha. Akkuma wanni inni jiru hojiirra oolin jiru daranuu uummata hammee sun tooftaa malee wanni boti takkaa kijiba. Egaa erga Lammaa waan inni haasaa ture hojiitti hiikamaa hin jiru ta'ee Lammaaf Abbaa Duulaa Lammaaf Muktaariin maaltu adda godha isaanis yeroo filannootti akkasumas yeroo uummati mormiin uummataa jabaatu oduudhuma akkasii odeessaa turani. Garaagarummaan Lammaaf Abbaa Duulaa gidduu jiru maali? Yoo garaagarummaa hin qaban ta'e immoo uummatni Oromoo maal godhuu qabaa jettee dhaammatta? Kuni tooftaan Abbaa Duulaatii fi Muktaariin wal adda tooftaan isaa miidiyaa irra bu'ee sobaa dhugaa fakkeessee dubbatee uummata amansiisu jira kun. Isaan dhokatanii dhufa dubbatan Muktaarii fi Abbaa Duulaan jechuudha. Kun garuu dirree ba'ee miidiyaa irra taa'ee nuti Oromoon mirga fi murteeffachuu qabdi tolaan didan humnaan firaa dhoorkinaa jee itti kijibee uummata dhageessisuu jira malee tooftaan isaanii akkuma Abbaa Duulaatii fi Muktaar sanaan dura godhaa turan san jijjiirama biraatiin lamma uummata yaadeetiin miti wanni inni godhu jiru jechuudha. Tooftaa kana kan tuni wayyaanuma kana beekee uummanni Oromootis tooftaa dulloomaa kana tooftaa duraanumayyuu wayyaaneen uummata keenya haala adda addaatiin miidhaa itti turte kana Lammaa Magarsaa akkana jee uummanni keenya waan inni jiru dhaga'uu qaban jaakara atoon beektu boo'ichay inaafuu lafa dhiiraa nafe adda boora koo booreen baasa kooda kon qajeelikaa boora koo boora lugama nyaatu booree baafata malee koo lammiin booreen baatu toonkeerrumaa jiru kootarraa garaaniru dhiirarraa garaaniru dhiirarraa garaaniru itti kotiin konnaa yaa jorroko godaan gama lafan baatu nchamadannaa godaan gama lafan baatu meekotannaa waluu qabnaa yaa komoko wal jaalannaa wal mararfannaa gaafa dhiigii itti balabdannaa wal jaalannaa wal mararfannaa gaafa dhiigii itti balabdannaa. Turtii nu faana qabaataa jirtaniif jaboo isin galatoonfadha. Amma immoo kan isiniif dhiyaatu qophii keenya kabaa'essaa dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Kan harkaa qabu Saphaloo Kadirii dhaamsaaf gurraa qalbii laadhaa fi isinitti gabaa jedhaatuma gara qophichaatti waliin haa tarkaanfannu. Damasaka diimeetu kilaali akka hiriyyaan akkuma komoo walirraan soo agarta. Aadee harri harkaan godhatu jarri biyya goota biyya dhiiraa shawaatti daraare shimani. Biyya hin kubtu hin jirtu dabuutii. Oromoon eega biyya abbaa isaa irratti irree gabrummaa diinaa ta'u warra koloneeffataa Habashaa baroota 1880moota keessa kufee eegalee bifa adda addaatiin gabrummaa falmachaa tumaasqe. Irree koloneeffattootaa jalatti komboluu Oromiyaa fi ilmaan Oromootiif kan sababa ta'e ijoon jallaa keenya kan ibdagate garaa fi aangoo sobaatiin sossobanii Oromoo irratti duulchisuudhaan isaanuma waliin murruggoosisuun akka ta'e seenaan kalee ni dhawwaaqa. Ulee kolonummaa garii dhaalme'an gariin ammoo boortaa walirraa fudhachaa Oromoo cunqursaa Oromiyaas quncisaa imala itti fufuun kan dhuunfate ta'uu dhageenya.
akeeka Yohaannis tumee lafa kaa'eef dhaalee hojiirra oolchuuf kan gaara seene koloneeffataa wayyaanee booji'amtootaa fi harcaatota waraana dargii kan afaan Oromoo dubbatan walitti funaanee akkuma jarri isa duraa godhaa turan san Oromoo keessa ergachuuf kittillayyoo OPDO jedhamtu bu'uree maqaaf ibcinaa hiriirse. Koloneeffataan mootummaa wayyaanee gaafa aangoo qabatee jalqabee yeroo garagaraa warraa isaa fi falmii mirga abbaa biyyummaa Oromoon godhamuun yoo kufaatiif fiinxarra ga'u tooftaa fi diraamaalee adda addaa irra deddeebi'ee hojjechuun OPDO ergachuuf kalaqetti fayyadamee warraaqsoota dhaamsu uummata Oromoo haadaluu gama gabrummaatiin deebisee caruun kolonummaa isaa itti fufee arra ga'eeti jira. Yeroo ammaa jala deemtoota isaa OPDO akkuma dur Oromoo keessatti deebisee sabboontoota fakkeessuuf yaalaa kan jiru ta'uu ni agarra. Kun hundi Oromoof yaadee akka hin taane tooftaa ammaan dura nurratti fayyadamaa turan irraa beekuun laaftuudha. Yaa uummata Oromoo, tooftaa wayyaanee fi intalisheen isii OPDO'n amma itti fayyadamaa jiran kana guutumatti fashaleessuun walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa keetiis mirkaneeffachuuf qabxiilee armaan gadii muraasa hubachuun gaariidha. Koloneeffataan wayyaanee akka fedhetti hulluuda gabrummaa sirra gangalchee akka si macalaasu fedhu hidhee fedhu si ajjeesu akka ati golga gabrummaa jalatti gombifamtee hiyyummaan modhurtuu fi umrii gabrummaa hamtuu kan sirratti saarsisaa jiru OPDO'dha. Akkuma alagaan jallaa keetiin qeydii gabrummaa sirra bal'ifatee si ukkaamsaa jiru atiis dura dagoola maqaa kee himachaa bareeyyuu faxaatee nyaapha utubu kan teephatee qarqaba gabrummaa alagaa waliin sirratti fe'aa jiru kana mancaasuun wixina koloneeffataa wayyaanee diiguun akka sin dhibne hubadhu. Imalli qabsoo kan eegaluu qabu OPDO diiguu irraa akka ta'e gaffa geessii beeki. Sirna koloneeffataa afaan qawweetiin oggolchee ammas ibiddumaan kolonii isaa jala si jiraachisuuf abjootu kana keessa ta'anii jijjiiramaa fi bu'aa finna jechuun kijiba guddaadha. Kanaaf warreen OPDO kan akka waan siif quuqamanii arraba ibiddaa dheeraa bishaaniin cuuphanii sitti micciiran kun funyoo gabrummaa jalattiin hidhanii si tursiisuuf diriirsaa jiran tahuu mirkaneeffadhu. OPDO'n ergama summii kan koloneeffataa wayyaanee itti laatte arraba deemaatiin si liqimsiisuuf malee qoricha akkasiif hin taane deemsa dabre irraa baradhu. Qorichi kee tokkichi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu qofaan akka dhufu mirkaneeffadhu. Diina ilmaan keessa jalaa gataa jiru waliin jireenya itti fufuuf yaaluun dhiiga ilmaan keetii kan akka galaana gannaatti dhangala'aa jiru kana dagattee lafatti irra tarkaanfachaa jiraachuu yaadadhu. Yaa ilmaan Oromoo, qabsoo mirga abbaa biyyummaa gonfachuuf wal jaari akkuma walitti dhiyeenya olloomaa fi hiriyyooma qabduun haalaa fi adeemsa qabsoo keetii irratti mari'adhu ifuma keetiif jedhadhu walidhachiisi. Onnee guutummaa ganamaa saniin onnadhu wal onnachiisi. Qabsoo hadhooytuu afaan qawwee qofaan dhiiga kee itti dhangalaaftee lafee tee itti daareessitee lubbuu tee takka itti laguu hin qabne itti wareeguu qofaan biyya tee Oromiyaa walaboomsi. Saba kee Oromoos bilisoomsi. Kana godhuu akka dandeessuu baddu amaniitti hojjedhu kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kanarraati. Oromoon ni bilisooma, Oromiyaan ni walabooma. Raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo qophiileen har'aaf qabannee dhiyaanne harmarratti obbeera. Yeroo nu faana qabaataa turtaniif guddoon isin galatoomfadha. Hanga qophii keenyattaan walitti dachaanutti nagaatti. Diimeetu kilaali akka hiriyyaan akkuma qomoo walirraa soo agarta. Aadee harri harkaan godhatu jarri biyya gootaa biyya dhiiraa shawaatti daraari.